Harka fuunee akkam jirtu nagee jirtu siin jecha baay'ee nagaan dhuftanii warri faamilii turtanis warri haara gara chaanalaattis dabalamtan baay'ee nagaan dhuftan ol kaanes simanneeti jira harallee qabxii barumsaa irraa waa xiqqoo isin qabadhee dhufee jira manni kun mana jaalalaa mana jechootanii mi'aawaa jedheerraa argattan jedhee waadaa isin seenee ture mitire saniif iyyuu waadaa san isin guutuudhaaf har'allee viidiyoo addaatiin isin dhufee jira. Video kana like gochuudhaan jalqaba like gochuudhaan jalqaba jaalallee wallama fata jechaan dhageeffadha abbaan manaa faatii manaa fata jedhaan dhageeffadha manni keenya kan jaalalaan isin gargaaruudha kan jaalalaan shaashaan baasin godhuudha kanaafiyyuu shaashaa jechaa bichaan dhageeffadha siniin jenna turtiin keessan hanga dhumaatitti haa ta'u garuu warri viidiyoo kana yeroo jalqabaatiin ilaalaa jirtan like godhadha viidiyooleen barumsaa akkasiin darbine torbeedhaan akkasiin qaqqabuu fi subscribe godhadhaa mallattoo bilbilaa tuqadhaati yeroo kamuu dhageeffadha yeroo kamuu torbaan keessatti al tokko viidiyoo waajjira akkasiin hin tarre ni argatu chaanala kanarraa siniin jenna tolega gara barumsaatti haa dabarru nu wajjin turtii godha chaanala kanarratti dhugaa bichaa haasofna dhugaadhaan jireenya dhugaa ijaarrachuu ni danda'ama kanaafiyyuu dhugaadhaan gara fuulduraa chaanala kana wajjin subscribe godhachuun irraanfatina. Jireenya ofii dhugoomsuudhaan addunyaa kanarra jiraachisuu ni dandeetta. Kanaafiyyuu yeroo tokko bar akkana katamaarraa gabbaanee iddoo babbareedoo argine wanta akka hin arginu bakka wanta san akkam bareeda sammuun keellee yeroo sanitti ni jijjiirama yeroo san sammuun keellee ni haaraawaa jechuudha waan haarawaa yoo argite kanaafiyyuu chaanala kanarra waan haarawaa fi jaalala haarawaa akkamitti akka yerootitti akka waliin jiraachuu dandeettan akkamitti jaalala waliin dabarsitan isin gargaaraa jechuudha. Kana jechuun kiyya hordoftoota kiyya waan tokko haarawaa yoo argitan fakkeenya biyya keenya galee waan takka argii yoo argine bakka addas hin jedhe kunis biyya keenya kunis akkana kunis waan haarofni walitti dhufe sammuu keenyatti jijjiiran tidaarii jechuullee waanuma akkasiiti waan haarawatti yoo dhufte waan gaarii argite hin gammadda hormooniin keessa keenya wantoota akkanii kana ni fedha jechuudha. Kanaafiyyuu haawuriin keessa keenya jiru hormooniin keessa keenya jiru wantoota akkanaa kana simachuu barbaadaa jechuudha. Kanaafiyyuu tidaariillee waan haarawaa fi waan akkasiisan ta'uu qaba jechuudha. Tamasaasaayi wantoota tokko waan har'a goone burusoo goone nu saalachaa jechuudha. Kanaafiyyuu tidaarii keessatti waan haarawaa fi waan sammuu keenya naqaasisu waan keessa keenya fataan godhu gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu akkamitti goona kan jedhu amma viidiyoo kana wajjin turaasin jira. Jechuun fedhiiwwan nutti dhagahamu keessatti fedhii osiniin jedhu yeroo baay'ee fedhii biraati irratti kan xiyyeeffanne jechuun wanta nutti dhagahamu keessa keenyaa jechuu kan koodha jechuudha. So yeroo baay'ee wanta shamarranitti dhagahamu waan addaa akka ta'ee fi wanti dhiiratti dhagahamu waan addaa akka ta'e addaan baafnee beekuun wal addaa jechuudha. Fakkeenya nuti yoo gammanne jechuudha wanti nutti dhagahamu fakkeenya akka dhiiraa sanii miti. Dhiirattis kan dhagahamu wal adda jechuudha keenyaa fi kan isaanis amroon keenyas qaamni keessa wantoonni keenya wal addaa jechuudha. So nama godhii waaqni uumee qofaaf ilaalchi keenya tokko ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu abbaa manaa keessa wajjin yookaan haadha manaaf abbaa manaa taatanii yeroo kamiyyuu osoo salachamnee jirra wal salachaanee jirra walifannee jirra osoo hin jenne jaalala bichaadhaan akka itti fuftaniif qabxii muraasa furmaata isinii ta'a jedhee yaadee garasii funaanee isinii qabadhee dhufee jira. Kanaafiyyuu turtiin keessan hanga dhumaa viidiyoo kana wajjin haa ta'u garuu laayikii gochuudhaan jalqabaa jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma arma dura isinii kaasaa turetti wanta haarawaa jireenya keenya keessatti yeroo hojjechuu jalqabne yookaan waan haarawaa sammuu keenya hormoonii keenya paawurii isaa kaasuu danda'u doopaminii isa jedhamu san hormoonii keenya isa akkas jedhamu sana dabaluu yoo kan dandeenyu taate waan haarawaa fiduu dandeenya jechuudha. Maaliif fedhii akka godhannu akka nama san jaalalli nama sanii nutti dabalu akka yeroo kamiyyuu addunyaa kana waan argine nutti hin fakkaatu nama sayyuu argine jechaadha. So waan akkasiisan gochuu qallaaliidha mana keessan keessatti qallaaliidha isin lamaan akkas gochuudhaaf. Kanaafiyyuu turtiin keessan hanga dhumaatitti nu wajjin haa ta'u isin jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa fi haati manaa akkuma yeroo jaalallee turanii sana amma fakkeenyaaf jaalallee kiyya wajjin duraan raata walaffeerraa iddoo bashannanaa tokko ni deemna. Garuu erga abbaa manaa fi haadha manaa taane wantoota san dhaabuu hin qabnu jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko yoo kalaaltan taate akkuma duraanii sanitti raata walaffeeranii irbaata walaffeeranii iddoo garaagaraa deeman jechuudha. So kana jechuun akka keessi isaanii nanaqqa'u keessi isaanii akka fedhii horachuu danda'u hormooniin keessa isaanii akka cammaruuf akka dabaluuf akka wanta haarawaa sammuun isaanii guyyaarraa guyyatti argaa deemuuf akka waliif haarawaa ta'aniif waan akkasiisan godhanii jechuudha.
barnuti jechuudha kan tidaarii uumneef yookaan abbaa manaa kan horachuu dandeenyuu fi dandeenyeef jechuudha akka fedhiin addaa nutti dhagahamuu fi akka kaleessa turre san akka har'a keessa akka kaleessa turre sanii miti jireenya amma itti deemaa jiru kun jireenyi kun kan keessa keenyan gammannee fudhannee ta'uu qaba jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo akkamitti fedhii isaanii fedhii walii taraddaan fedhii yoo isin jiru bifa mana irraa ta'e yeroo baay'ee gara biraatti akka nan xiyyeeffanne jechuudha. Fedhii jechuun wanta keessa keenyatti dhagahamaa jiru fakkeenyaaf dibbirtiidhaan keessa keenya oguutamee dibbirri jennee fakkeenya namni kun nu dabbaraan wajjin jiraachaa wal dabbaroo kan taane saapiraas wal godhu akka yeroo kamiyyuu jaalalli keenya sun haarawa ta'uuf jechuudha wanta babbareedaa godhu waan haarawa godhu jechuudha. So na tidaarii jechuun gammannee wanta fudhanne tokko ta'uu qaba wanti keessi keenya fedhii qabu tokko ta'uu qaba jechuudha. Dirqama osoo hin taane wanti keessi keenya fedhee jechuudha. Ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf itti gammannee jiraachuu qabnaa jechuudha. Gammachuu kana immoo nutuyyuu haawrii isaa ol kaasuus danda'a gabbuusus danda'a jechuudha. Hormoniin maqaa isaa doopaamiinii jedhu kuni baay'ee gaariidha jechuudha. Keessa keenyatti hormoniin akkanaa kun jechuudha. Maaliif akka wal hammannu akka wal dhugannu nu taasisaa akka bakka dhagaa walitti jennu akka addunyaa kana irratti nu malee namni hin jirre nutti dhaga'amaa jechuudha. Bakka jaannata keessa jirra jennee akka amannu nu taasisuu danda'a jechuudha. Alamiyaan keessa jiru kana keessa namni hin jiru akka jennu nu taasisaa jechuudha. So kana gochuu kan qabu nuuf nu qofaa jechuudha. Dibbirtii uumuu hin qabnu jechuudha tidaarii keessatti. Kana jechuun yeroo hundaayyuu wanta haarawaa yoo gooneedha kan fedhiin akkasii nutti dhagahamuu danda'u jechuudha. Maaliif har'a waan goone boru sitti deebinee ogoone nu salachaa wal salachaamna jechuudha. Kanaafiyyuu wanta kana haarawa gootee fedhiin gaariin akkasitti dhagahamu godhuu fi jaalalli keessan akka paawuriin isaa ol ka'u gochuudhaaf yeroo hundaayyuu waan haarawa godhuudhaaf yaali mana kee keessattis ta'e alattis waan haarawa dubbachuu jaalalli keessan akka cammaru godhu kana keessatti waa baay'eetu jira qulqullina eeggachuutu waa baay'eetu jira jechuudha. So waan haarawa dalaitee abbaa manaa kee wajjin gammaduu hin dandeetta jechuudha. Doopaaminiin ani isinii kaase kuni baay'isee dhiira keessa ni jira. Dhiira keessatti fedhii uumuu hin danda'a. Fedhii uumuu jechuun akkaan jaalala kan kee cammaru keessumaayyuu wanti kun baay'isee shamaras keessa ni jira dhiira keessa illee paarsentii dhiirota keenya garuu kan dhiiratu iyyuu caalaa jechuudha wanti kun. So wanta haarawa maxniyaati wanta haarawa gootu irratti fedhiin isatti cammaraa hin deema jechuudha. So isan kakaasuu hin danda'a jechuudha. Isa kakaasuu hin danda'a akkuma san immoo akka dabalee si jaallatu akka jaalalli baay'eetu akka alamiin biraatti argamne si malee gochuu hin danda'a jechuudha. Kana beekuun immoo dirqama jechuudha. Testosterooniin kun gaafa qannase garuu keetii fi kan isaatis gaafa qannase jedhee dibbirtii dhufa. Bakka wal jibbuu dibbirtii wal dabbartan taanaan immoo tidaariin keessan ni diigama jechuudha. Namni tokko dabbaru wajji jiraatu hin jiru waan ta'eef kanaafiyyuu osoo isin hin dabbarretti naqa'uu qabdan waan isin kakaasu tokko gochuu qabdan soorataas ta'ee tarkaanfiilee fudhatan hunda irratti waan haarawa gochuu fi wantoota fakkeenyaaf barumsa isin barsiisu kana keessatti viidiyoolee baay'ee hojjedhee jira jechuudha. Viidiyoolee kana namni sirriitti gadi qabee dhaggeeffate wallaahi waa guddaa irraa hubata jechuudha. Waa guddaa irraa hubata. Okay? Waa guddaa irraa hubachuu ni danda'a jechuudha. Warroonni viidiyoo kiyyaa gadi qabdanii sirriitti dhaggeeffatan akka waa baay'ee irraa hubatan abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti viidiyoo kiyya irra deddeebi'aatti dhaggeeffadha. Asi biraan hojjedha. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya namni dibbirtii keessa jiru tokko dabbaramaa jira calliseetuma televiziyoonuma itti banee ilaala calliseetuma feesbuukuma irra galii calliseetuma iddoo margeetti yeroo isaa gubaa jira jechuudha. Yeroo isaa gubaa jechuudha dibbirtiin itti baay'atu tokko. So osoo hatamma waa tokko haati manaa isaa dhayitee akkam goona wanta kana osoo jettiin ergixanyaa ta'e sitti naasa'u. Osoo bisaa dibbirtii keessa jira waan ta'eef. Meeqa akkasaa goonu kaa akkas goonu immoo akkamree sin jedha jechuudha. Maaliif waan fedhiin isaa dibbirtii keessa jiru jechuudha. So wanti akkasii sun murtee badaa murteessuu danda'a malee waanuma gaariis murteessuu hin danda'u jechuudha jireenya isaatiif iyyuu. Kanaafiyyuu akkas akka hin goone adaraa keessan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ammas gadhumaatti wajjin tura hin xumure jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironni testosteroon isaanii gadi bu'aa ta'e ofitti amanamummaa hin qaban. Ofitti amanamummaa hin qaban jechuun
namoonni illee gadi aantummaa kennanii fi haati manaa isaaniillee gadi aantummaa kan kennituuf yeroolee akkasiitii jechuudha. So adada isin jibbiinsa mana keessatti baay'attanii fi wantoota garaagaraa yoo hin godhin dibbirtiin adada itti baay'atuun gadi bu'aa deema jechuudha. Dhiirtii tistaafiroon isaanii kun jechuudha gadi bu'aan deema. Adada inni gadi bu'aan deemu kanaan bakka ofitti amanamummaan isaaniillee gadi bu'aa deema. Wanta godhan hin beekanii namoonni isaan hamachaa deema. So ol ka'anii waan badaa godhuu danda'an jechuudha. Ka'anii waan badaa hojjechuu danda'an. Wanti badaan sun immoo mana keessaniif isiniin ta'u. Shamarrooti naqaa waan isiniin jedhu godhaa jechuudha. Hundi kennayyuu osoo tidaarii hin ijaaranne jiraachuu hin barbaadu. Garuu tidaarii keessatti osoo hin beekne wanti nu mudatu baay'eetu iyyuu jira. Kanaaf anaaf osoo hin taane gorsa kana kan dhageeffattaniif ofii keessaniif. Yeroo baay'ee waan gaarii fi waan isaan gammachiisu adada ati himtuun gammachuun hormaanii isaaniitii irratti dhagahamu cammara deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu rakkina kan keessan hiikuu ni danda'anii jechuudha. Garuu maxni atiitti waan hammeenya waan badaa bichaa isatti himtuudhaan hormaaniin isaanii gadi bu'aa deema waan ta'eef rakkina keetillee si gargaaranii hiikuu dhabuu danda'an. Kanaaf jireenyi mana kee keessatti jeeqamuu danda'a. Kanaaf hiika kan godhu kan furmaata kan buusu si bichaadha abbaa manaa keetiif. Yeroo baay'ee shamarran kan abbaan manaa keessanii akka isin hin gargaarre kan taasisu yeroo baay'ee shamarranii kan abbaan manaa keessan akka isin hin gargaarre taasisu isinuma mataa keessanii ilaalchuma keessaniidha jechuudha. So maaliif gadaantummaa isaa kennitan waan ta'eef maaliif waan akkanaa kana akkas hin godhin waan akkanaa kana hin beektu ati waan akkanaa kana isa gadaantummaa kennuuf osoo ta'e akka ilaalchaati nama gaarii wahii nama waa beeku wahii taate namni inni waa hin beekne wahiitti yoo kan laaltu taate naqafaa jedhamu tokko yoo ati keessarratti hojjetu taate abbaan manaa kee rakkina keetis hiikuu hin danda'u rakkina mana keetis si gargaaree hiikuu hin danda'u maaliif hirmaaniin isaa gadi bu'aa deema waan ta'eef jechuudha akkasitti itti fufee garuu akkasitti gadi bu'aa gaafa itti fufee garuu manni keessan diigamuuf yookaan tidaariin keessan diigamuudhaaf deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii fi waan keessa isaa naqqaasu waan keessa kakaasu itti himuu qabdaati jechuudha. Kana jettanii gaafa isin sammuu isaa kan cinqitan taate dhibee irra ga'aniyyuu. Unkaan si fayyadoo osoo hin taanetti dhibee irra ga'an cinqatiin itti baay'atee gaafa jedhe dhibee irra ga'anii jechuudha. Dhiironni yeroo baay'ee isinitti himan jedhee jira. Dhoksanii dhiphatan jechuudha. Maaf akkana naan jedhu maaf ilaalcha gadaantummaa naaf kenniti jedhanii dhiphatanii innaa fayyaa isaanii dhabuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu fayyaa isaaniillee eeguu qabda. Akkasii gargaaranillee atis gargaaruu qabda jechuudha. So shamarranumatu abbaa manaa ofiillee ol kaasa shamarranumatu abbaa manaa ofiillee gadi buusa jechuudha. Akkaataa qabannaa keessanii jechuudha abbaa manaa keessanii kan akka ilaalcha gaarii isinii qabaatuu fi akka bakka gammachuudhaan dastaadha mana keessa hojii jiraatan kan taasisu maaf isin bichaadha jechuudha. Okay? Yeroo kamuu naqafaa isin gootan yeroo gadi buuftan sadarkaa isaa gadi buuftanii akka ilaalcha gaarii qopheessuu hin dandeenye akka hojii gaarii hojjechuu hin dandeenyetti akka ilaalcha gaarii hojjechuu hin dandeenyetti yookaan gootan taate kuni tasumaayyuu isiniif milkaa'uu hin danda'u hin ta'u jechuudha. Kana dhaabaa isiniin jechuun jaalladha. Warroonni abbaa manaa qabdan yeroo baay'ee abbaa manaa keessan dinqisiifadha. Yeroo baay'ee waan inni hojjete badumsa isaa kan inni balleesse bicha irratti hin xiyyeeffatina. Gaarii isaati irratti xiyyeeffadha. Haamilee ta'aa fi yeroo baay'ee isiniin gorsa. Maaliif haamilee ta'aaf keessaniin jedhu isinumaaf jechuudha. Abbaa manaa keessan kan dhibirra geessus isinuma isiniin jedheeti jira. Sabri jaalalliin na rakkisaa jira. Kaameeraan namni na qabaan jiru guys. Yeroo baay'ee akkaan inni dhibamus kan godhe isinuma isiniin jedheeti jira. So abbaa manaa keessan akka isin yaaduu fi akka abbaa manaa gaarii akka dhibeerra hin geenye akka abbaa manaa gaarii isiniif ta'u ilmoo isaatiif waan gaarii yaaduu danda'u gara fuulduraatti waan gaarii hojjechuu danda'u yeroo baay'ee shamarran wanta inni badaa hojjetu bicha xiyyeeffannee dubbachuu jaallanna. Garuu wanta san dhiisuu qabna. Gaarii inni hojjete bicha itti haasofne san immoo baalaansii godhanii jiraatan bareedee malee namni kan waan balleessin hin jiru. Kan guutuu ta'ee hin jiru addunyaa kana irra garuu baalaansii goone gaarummaa inni hojjete san badooma isaas ni shaffannee ati gaariidha. Jennee adannaa abbaa manaa kenna akka waan gaarii keessaa qopheessuu danda'u godhuu qabna jechuudha. Kan achi hojjetutti yaaduu qabna malee kan hojjete irraa fadhu. So wanta kana gochuu qabdan tukuratii irratti godhuu qabdan shamarran tukuratii irratti godhuu qabdan jechuudha.
warri heerumin illee warri heerumtanii abbaa manaa jala jirtan illee keessumayyuu warri heerumtanii abbaa manaa jala jirtan baay'ee takka isin fayyada jechuudha. Yeroo baay'ee abbaan manaa keessa waan inni balleessa qofa irratti hin xiyyeeffatina. Waan inni gaarii hojjetee balansi godhaati isa adannaqadha isa galateeffadha ati jabaadhaati hojjettee waan gaarii hojjettee qopheessuu dandeetti jedhanii haamilee ta'aafi. Haamileen keessan abbaa manaa keessaniif waan baay'ee ta'aaf. Yeroo baay'ee abbaan manaa niitituyyuu erga jedhanii yeroo tokko tokko naqafaa tokko hin jira akkabaabii keessa ollaa keessa jechuudha. Maaliif abbaan manaa haadhi manaa isaa goobazii waan taateef waan isa jajjabeessuuf waan haamilee isaa taatuuf waan karaa gaarii irratti isa bobbaastus waan suurata gaarii isaa gootuuf waan uffata gaarii isa uffiftee baaftuuf abbaa manaa kan kee jechuun bar daa'ima kan kee hangafaa jechuudha. Daa'imman kee hangafaa jechuudha. Okay? Kanaaf sammuu isaa eeguu qabda fayyaa isaa eeguu qabda jechuudha. Qoy haadha manaa yookaan abbootii shamarroonni maal taatan bari yeroo dheeraa kan isaan hojjetan kan isaan dadhaban boruu isaaniitiif ilmoo isaanii bilisoomsuudhaaf kan isaan dadhaban jechuudha. So isin gaafa inni itti daarii keessa seene maaf itti ashooftan? Maaf naqaftan? Jireenyi inni dabarsuun tarii gaarii dhabuu danda'a. Maaliif jireenya boruu kiyyaatti raftii fudhadha jedheen iyyuu aarsaa guddaa san kafalerra garuu gubachaa hin jira yoo jedhu maaltu sitti dhagahama? Boqonnaa maaltu sitti dhagahama? Tidaarii gaarii dhabar hundi keenya kan hawwinu jechuudha. Hundi keenya kan hawwinu mana gaarii ijaarrachuu, jaartii bareedduu fuudhuu, abbaa mana bareedaa heerumee jiraachuu, abbaa mana rabbii isaa kabajuu, kan of kabajuu, kan maatii kiyyana kabaju, kan ana kabaju, kana achi qabeenyi ni dhufa. Kuni jiraata taanaan qabeenyi ni dhufa. Maal taata shamarroonni? Kanaafiyyuu jaalallee keessanii gadaantummaa hin qabaatina. Please yookaan abbaa manaa keessanii jechuudha. Okay? Heerumuun keessanii warroonni jaalallee keessa jirtan illee kanaafiyyuu gorsa kana sirriitti dhaggeeffadha. Maaliif haamilee isa cabsa waan ta'eef irra caali hormaanii isaa gadi buusaa deema. Akka inni yaaduu hin dandeenyee fi akka sammuun isaa guutamee dibbirtiidhaan jiru. Gaafa dibbirtiidhaan guutamee jiru wanta godhu urgiidhaan nyaata waan badaa gochuu danda'a malee waan gaarii mana san keessatti godhuu hin danda'u. Kanaafiyyuu addaan bahuudhaaf isin saaxila. Gaafa inni waan badaa godhe onneen kan kee addaan akka baataniif isin ayyama. Kan akka hin taane sumaatu qabata abbaa manaa kan kee. Yeroo baay'ee dhiironni jechuudha. Dhiironni hunduyyuu jechoota bareedaa fi waan gaarii haadha manaa isaa irraa eegan. Yaa Rabbi haadha manaa bareedu laalcha gaarii naaf qabdu naaf laadhuudha. Maaliif jedhan beektu irratti akka argataniif jechuudha. Irratti argachuun gorsootumaan isin gorsu kanaa jechuudha. So iska macarraa akka inni maraatu fa'a shamarran hayyamaniiftu jira. Kana jechuudhaaf miidhaan malee abbaa manaa isaa miidhaan jiran. Okay? Kanaaf aarsaa kaleessa isaan kafalan san bilaash harkaan tolchinaa. Innaa guys abbaa manaa keessan kan gammachiisuu dandeettan jaalala dhugaa kennuufidha jechuudha. Caqacaquu dhiisuudha jechuudha. Kanaafiyyuu abbaa manaa keessan gaafa isin ciqitti baay'istan jireenya gaarii isiniif laachuu dhabuu danda'a. Jireenyuma keessan miidhaan malee isaan miidhuu hin dandeettan jechuudha. Kanaafiyyuu please shamarroonni abbaa manaa keessan osoo cinquu baattanii baay'ee gaariidhaan jedha. Gaarii osoo hin ta'in dirqama isinirra kaa'amuu qabu. Kanaaf isaan jireenya kaleessaa keessatti aarsaa guddaa kaffalan waan ta'eef cinqii keessa yoo isin layxan isinuma dhumarra miidhaa geessan. Maaliif ilma tokko gaafa irraa horattaniyyuu kophaa keessan abbaa malee akka guddiftan isin godha jechuudha. Cinqatiidhaan namni gaafa guutameedhe ol ka'ee waan gaarii raawwachuu hin danda'u isiniin jedha. Viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee isinii dhufe kanaaf kana fakkaata. Waan nama jirtursaniif guddaa isin jaaladha guddaa isin galateeffadha. Viidiyoon akka isin hin tarreef garuu sabiskiraayibii godhadhaa laayikii sheerii tolchaa ijoolleen na jajjabeessaa artan immoo baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja koomentii keessaanis arkaa jira komii fi akka jaalattanis arkee jira komii keessanis sirreeffachaa jira gara fuulduraatti immoo tuyyuu viidiyoo itti aanutti gaafii keessan koomentiin na gaafattan isin deebisu ta'a. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'ee isin jaaladha. Ciao ciao.